danda'ame mana sana eessa akka ta'e lokeeshinii mana sanaa fudhannee nama abashaa keenya simmoo kan abbaa isaa barree bakka inni jiraatu barree kamiinuu akka ta'e hin beeku. Itoophiyaawwi isa ijoollee keenya arabaa walii galee ijoollee keenya jismii jaraa gurgurataa jiru kana yoo ammasitti bakka inni jiraatu lakkoofsa isaa fuunee bakka inni jiraatu lokeeshinii isaa fuunee arabicha isa akka kana ijoollee opereeshinii godhu kanas akkaataa isaa itti arginu ammatti arginutti isin zilmi jettanii hojiin argame jettanii fiiddanii. Goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Jeesa malee kanaa manaala. Kanaafuu zilmi jettanii bakkee jirra jettanii tasaanuu taalinaa rabbeedhaati. Biyaansi haadha keessanii yaada ofii keessanii yoo sammuu dhabdan haadha keessan isii waggaa meeqatuun ilmoo koo argeettee gubattu isii biyyatti yaadadhaa bootaan taanirraa of eegaa. Bakkee dhuman baay'inaa kalaas warri bakkee baatan immoo galaa biyya keessan. Meemee birrii isin hojjetaatan kun isin taafu waan nyaatan dhabdanii miti kan biyyaa baatan. Yoo akkam rakkattan biyya keessatti waan nyaatan dhabdanii miti kan biyyaa baatan. Kanaafuu ruhii keessan wanti isinii caalu hin jiru. Fayyummaa keessan wanti isinii caalu hin jiru. Isinii galee ofii keessa hojjetachuu wayya. Nagaadhaan akka ilmoo namaa duutanii hin qabaramtanudha. Jismiin keessan bakka meeqatti cicciramee yoo barbaadan haraatti isin gatoo barbaadan isin qabaru. Namni tokko opereeshinii isin godhe jismii keessaa waan barbaade fudhatee isin gadhiisu. Kana beektanii miti. Nagalchii ishee isin galchaa kottoo erga si galchaa ture barsha baqaan na didaaraa tokko tokko isin galchaa dhiifuu fudhaashuu yoo hojjetu. Kanaafuu mee ammasitti yoo amma akka danda'ame mana sana eessa akka ta'e lokeeshinii mana sanaa fudhannee nama abashaa keenya simmoo kan abbaa isaa barree bakka inni jiraatu barree amma qabsiisuu dandeenyutti wayyee. Jira wallaahi alhamdulillah. Wallaahi bahareenii keessasi naannoo isaan barree ammallee alaa amma wanta tokko isinitti himaan. Ani ammaa fi Oromoo keenyas isa amma ijoollee Oromoos ta'e Itoophiyaawwiidha garuu kamiinuu akka ta'e hin beeku. Itoophiyaawwi isa ijoollee keenya arabaa walii galee ijoollee keenya jismii jaraa gurgurataa jiru kana yoo ammasitti bakka inni jiraatu lakkoofsa isaa fuunee bakka inni jiraatu lokeeshinii isaa fuunee arabicha isa akka kana ijoollee opereeshinii godhu kanas akkaataa isaa itti arginu ammatti arginutti isin zilmi jettanii hojiin argame jettanii fiiddanii nu taalina. Warreen bakkee jirtan yookaan immoo biyyatti galaati biyya higgii seeraan deema erga rabbiin sila utaalchee mana kontiraataatii gadi isin baase. Hojii keessanitti hin baattani. Nuti sana gaafadhuuti marrajaa qulqulluu ta'e nuun gadi bakka isaan beeknu naannoo kam akka ta'e. Waan tokko jira dhaggeeffadhu. Ani kanaan duratti himamee turedha. Bara 2022 ijoolleen mana ijoolleen keenya opereeshiniitti godhamanii jismii jaraa keessaa waan fudhan hin beeknu kulaalitii ta'e hin beeknu hin jira. Jedhanii natti mani nan dhiisee nama sadii natti hime zimmin jedhe dheengadde gwaadanyaan koo dhaxxee manuma sana galte gizee isiin nattu kifiliin manni isiin itti galte suni manni manyitaan sarraatinyaa isii kifiliin suni akka mana hakimiiti diga jette mana sana keessa kan buute mana hakimii qodaa mana hakimii qofa jedhan namtichi dooktara ijoollee sanaan booddee najjeesu moo maal godhu meemee asaba. Naannoo kamii safaritti kam jedhama ijoolleedhaaf maal ansi isa qorachuun barbaadaara ijoolleen keenya namni qajeelaan sammuu qabu hin jiru dhaqee uma tokko argee utaalee baqachuu malee waliif yaaduun hin jiru ofii kan kootii baanaan borobborittiin koo dhuftee waan akkanaan ragaa jedhanii yaaduun hin jiru. Isin yeroo wanti tokko isinirra gahe zimmi jettanii utaaltanii hin bayinaa marrajaa wayii qabachuuf cinqamaa bakka dhaxxanitti waan tokko biyaansi yoo ati ofii keetii baate tokko dhaxxee waan hin taane isinirra gahuu danda'a waan ta'eef. Isinii galee kanaafuu ammallee bakka isaallee hin barreeyan garuu wallaahi bahareenii keessa wanta akkasii jira ani isiniif jecha isinitti meeraan of eeggadhaa hin mokkorraa na yaalla meemee ammasitti ijoollee keenya amma nuu danda'ameen itti himnee namni mana sana dhugumaan dhaqee mana kana argee lokeeshinii mana sanaa biyaansi to'achiin bahinuu ergee quxurii mana sanaas haa ta'u wama tokko bakka biyaansi akkuma ittiin manni sun baruu dandeenyutti. Yookaan immoo abashaa keenya isa kana bakka inni jiraatu kanaaf of eeggadhaa. Hojii keessan irraan baattan, fayyaa keessan irraan baattan. Bakkee hojjanna jettanii zimmi jettanii hin galinaa. Silas immoo hin beekta namni tokko kulaalitii kee baafatee jismii kee keessaa waan fedhu baafatee ka'e lubbuun si hin gadhiisu. Si ajjeesa malee jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi. Naannoo kameessatti baruu dirqama jedhu amma ijoolleedhaaf. Naannoo isaa baruuf hin cinqamaara. Barii naannoo kam? Naannoo ilaa. Bahareenii keessa naannoo kam akka ta'e hin barraa garuu isinis warreen bakkee hojjettanu
yaala ammasitti eessa akka ta'e asabaa deema waan tokko gizee dhaxxanii hojii galtanii manni kun mana kam bootaasa yoo biyaansi waan akka kana argitanii lokeeshinii mana sanaa yookaan quxurii mana sanaa footoo kaafattanii boodhaaf yaalame zimmi jettanii qofa bahuu miti ofii keessanii baatan anoo obbolettiin keessan dhaqee waan akkasii irra ga'uu danda'a yoo an bayaatu dhuftee waan akkasii irra ga'uu danda'a. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nagalchi. Hojjetanii bahanii hojjetanii fi marojaa qulqulluu dabarsuun gaariidha jedhi mana sana yoo galan naannoo sana akka jarri hin galle gochuu ni danda'a. Ilaa ammoo waan tokko jira laa naannoo sana galuu qofatu hin taane ijoollee aan gwaaddenyoota bakkeedhaan qabu nama 2-3 malee biyaansi isin gwaaddenyoota bahareenii keessaa amma qabdan walitti maa deema yoo diqqa wanta akka sanaa jararra gahee isinis immoo dhaggeeffadhaa laa warreen bakkee jirtan yoo dhaqanii hojii galtanii mana hojii sana lokeeshinii isaa gwaaddenyaa keessanii ergaa quxurii mana sanaa gwaaddenyaa keessanii ergaa safara sana itti himaa mana hojii sana tuma dhaqanii nagaa ta'e manni hojii sun. Waalaikum salaam warahmatullahi mama ko shabaqaa keetti didee siraatti dhagaye beektaa Dubaay keessaa Kuweetitti dhagayeen ture waan akka kana. Ijoollee akka godhaa qabame jedhamee baay'ee miidiyaa dhumaa rabootaa zeenaa dhumaa darbaa ture ijoollee akka godhaa ture jedhamee dooktarii tokko waggaa kana yoo yaadattani ta'e bara 2021 Kuweetii keessatti qabame ture tokko arabumti wayii. Dubaayittis moo akkasii jira ture jedhamee dubbatamaan dhaga'e bahareenii keessatti ijoolleen dhufanii natti maneennaan hin amanne zimmin jedhe mucaan tokko kan hin beeku jirti dhuftee yaajiitu. Qaama maal goota ijoollee sana gaafadhuuti marojaa qulqulluu ta'e nu dhiyeessi dallaalii mana sana galchuu naannoo sana eessa akka ta'e naannoo hundumaayyuu hin beekna waan ta'eef naannoo sana akka hin galle jennee ijoolleedhaaf gaafadhu adda baafna. Kana baruu barbaachise ijoolleen keenya immoo wanti tokko argeenyaa fi ganii boo malee waan tokko hin jiru biyaansi marrajaadhuma tokko waa biraa miti quxurii mana sanaa qofti jiraate qallaalii ture. Sigalee maaliif wanti kuni 2-3 caalii himameera wanta akka kana waan ta'eef gaafa dutti ijoolleen ammoo wanta kofii yoo kaatee odeessi ta'een qabaamnaadha hospitaalatti poolisiin qabee biyya nuti jedhan hospitaalatti ni malleessa dubbuur mootiitiin na baaseedha malee. Sagaleen keen kutaaraan agalchee ergadhu kamaamaa kootoon erganne akkamitti si galchaa yaati. Assalamu alaikum. Shabaqaan kootee keessan ta'e hin beeku garuu ilaa amma waan tokko jira dhaggeeffadhaa isinumti ilaa ofumaa keessanii. Waalaikum salaam warahmatullahi. Isinumti ilaa nagaa kana manuma nagaa yoo dhaqxanii hojii galtanii isuma nagaa ta'e lookeeshinii keessan namaa ergaa mana sanaa biyaansi yoo si baddanii wajjaa yoo badan illee biyaansi wanti qorra qaama dandaasanii illee mana hojii dhaqanii galtan lookeeshinii mana sanaa quxurii mana sanaa wajjii baartan birrichuma kana bobalaan abbaa isaatti aboo malee san numa raachaara. Mana dalagaa gadi hin taa'u yaa rabbi tuma joorjoor dhaqee irra bu'aa laatanii. Maaf na didaara manni kan qoojoo kan kooti moo nama walikum salaam taaptaa godhaame. Sagaleen isaa cacacacacal jedhaa. Tokko yeroo argitanu dhiisaa bahaa hojiinis birriinis isinitti hafu waa shakkitanii jennaan dubbiin kun dhugaa ta'e. Wallahi dhugaadha maaliif beektaa yeroo 3-4 wal lagayra kanuma alanuma baruma 2023 ergatti galee yeroo 2 natti himame wanti kun waaddinyaan koo tokko akka jetteettee mucaan tokko natti himnaan zimmin jedhiyaan soban see beektaa mucaan beeku dhattee mana sana galtee. Iyyuma hunda keessa jira wanta akkanaa kun darbee. Ayyee dhiisaa daraa wallahi baay'ee nama azansisiisaa daraa. Gaafas noof eegnee hin dandeenyu. Of eegameen